Maqaa Waaqayyoo kan Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya isa guyyaa har'aa jalqabnaa. Akkuma amala keenyaa yeroo hundumaa roobii akka lakkoofsa biyya keessa jiru kanaatti sa'a 2:20 kaafnee olii wajjin faarfannaa ni waaqeffannaa, ni kadhannaa. Sagalee Waaqayyoo nu barsiisuu barbaade olii wajjiniin hin baranna waan ta'eef sagantaa keenya akka amala keenyaa jalqabneerraa Waaqayyoo guddisee waaqarraa isin haa eebbisu. Har'a sigaa faarfannaa qabannee dhufneera waan ta'eef faarfannaa kanaan erga Waaqayyoo waaqeffannee booddee kadhannee sagalee Waaqayyoo nutti dubbachuu barbaade olii wajjiniin hin hirmaannaa. Namoonni galaa jirtan isin haa eebbisu. Viidiyoon kun immoo hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Har'as Waaqayyoon dubbataa, nu barsiisaa. Waan nu hubachiisu Waaqayyoo qaba jedheen hamanaa. Waaqayyoo ulfina argatu. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoo waaqeffannee gara sagantaa keenya isaa nutti ceena. Rakotiin baduu nanya tole bulee karmaan Waaqayyoo olmaani naafolee. Rakotiin baduu nanya tole bulee karmaan Waaqayyoo olmaani naafolee. Gaarummaa Waaqayyoo yaadachaa, oolmaa isaa yaadachaa Waaqayyoon waaqeffanna. Hin badu garaa kootii, 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 garaa kootiin badu. Nanya tole bulee gaarummaan Waaqayyoo olmaanni naafolee. Garaa kootiin badu nanya tole bulee gaarummaan Waaqayyoo olmaanni naafolee. Gaarummaa Waaqayyoo yaadachaa Waaqayyoo waaqeffanname. Hallelujah. Oolmaa baay'ee nu biraa qaba. Hin badu garaa kootii, hin badu garaa kootii, hin badu garaa kootii. Hallelujah. Hin badu garaa kootii, hin badu garaa kootii. Amen, 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 amen. Hin badu garaa kootii, garaa kootiin badu. Nanya tole bulee gaarummaan Waaqayyoo olmaanni naafolee. Garaa kootiin badu nanya tole bulee gaarummaan Waaqayyoo olmaanni naafolee. Hin badu
garakoti. Eye. Amen, amen. Takka. Himbadu garakoti. Himbadu garakoti. Himbadu garakoti. Jesus. Himbadu garakoti. Garakoti himbadu. Nanya tole bule oh karuman wakayo ormani na fole garakoti himbadu. Nanya tole bule oh karuman wakayo ormani na fole. Wow, 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 wow. Himbadu garakoti. Hey, himbadu garakoti. Galanni sifatau Yesus. Himbadu garakoti. Abba gaariidhas. Himbadu garakoti. Amen, amen. Himbadu. Nanya tole bule oh karuman wakayo olmani na fole garakoti himbadu. Nanya tole bule oh karuman wakayo olmani na fole. Boleessa keenya faarfataa dastaa lafanni jirutti waaqayyo isaa eebbisu. Arrammoo faarfannaa isaan waaqayyo keenya waaqeffannee garaa kootiin badu jedheetu waa'ee waan waaqayyo isaaf godhe gaarummaa waaqayyo isaaf godhe na nyaata olee bulee jedha. Gaarummaa waaqayyo yoo lakkoofne firoota korontumaa garaa keenya nyaata keessa keenya nyaata. Me waaqayyoon galateeffannee sagalee waaqayyoo gabaabsinii olii wajjin hirmaannaa. Namoonni galtanii hirmaachaa jirtan waaqayyo waaqarraa baay'ee isin haa eebbisu. Boleessa koo naman baay'ee jaalladhu kabajuu yeroo baay'ee olii wajjin hojii waaqayyoo hojjennu. Raajii Dassaalenyiin kallattiidhaan galtee hirmaattaa jirta. Dassoo koo waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii olumaan waaqayyo nu bira danuudha waan ta'eef hin galateeffanna. Isin namoonni seentan obboloonni baay'eedha ulfaadha. Yaa waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa gaarummaan guutuu abbaa arjummaan guutuu karaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dukkanaa gara ifaatti du'aa gara jireenyaatti mootummaa sa'aafu sadarbu keessaa gara mootummaa ilma kee Yesuus Kiristoos isa kan bara baraatti waan nu waamteef galanni siif haa ta'u. Lafarratti si yaa waaqayyo gooftaa nagaa nuu laatte fayyaa nuu laatte waan ittiin sin irraanfanne waa baay'ee nuu gooteetta. Maqaan kee irra lafaatti eebbifamu. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gaarummaan kee nu bira baay'eedha. Akkuma boleessi keenya faarfate olmaan kee gochi kee gaarummaan kee yaa waaqayyo garaa keenya keessaa hin badu. Afaan keenyan dubbatu yoo ta'e illee garaan keenya hin hima. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo sin kadha yaa gooftaa namoota karaa peejii kanaa karaa YouTube kanaa karaa FB kanaa galanii dubbii kee dhaggeeffachaa jiran kan anattis nutti dubbadhu yaada kee nuu mul'isi. Arramo waan nu hubachiisu barbaadu waan nuun jechuu barbaaddu nuun jedhi. Jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i kadhannaa keenya nu dhaga'i. Ilma kee Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Tarbanoota fuula keenya dura jiranii keessatti mata dureen waaqayyoo keessa koo bushee
irratti dubbachuu barbaadu akkuma isinitti immoo yeroo hundumaa roobii amma waaqayyo na gargaare kadhadheen dhufaa mata duree akkas jedhu irrattan sagalee waaqayyo isin hojimaadha dhoksaa kee eeggadhu waan jedhu dhoksaa ofii eeggachuu dhoksaa siif waaqayyo kee gidduu jiru eeggadhu waan jedhu irrattan sagalee waaqayyo na barsiise sagalee waaqayyo naaf kenne torbanoota fuula keenya dura jiru keessatti walii wajjiniin hirmaanna mata duree kana qabadhaa dhoksaa kee eeggadhu dhoksaa ofii eeggachuu dhoksaa siif waaqayyo kee gidduu jiru eeggadhu isa jedhu irrattan sagalee waaqayyo naaf kenne isin wajjin hirmaadha obboloota koo firoota koo hiriyoota koo yeroo tokko waaqayyo yommuu itti hojii addaaf nama barbaadu jira yeroo tokko waaqayyo hojii maddaaf tajaajila addaaf waamicha addaaf yeroo itti waaqayyo nama barbaadu nama filatu nama fo'atu jira irraan deebi'a jecha kana yeroo tokko waaqayyo yommuu itti hojii addaaf nama barbaadu nama filatu nama fo'atu jira akkas jedha sagaleen waaqayyo hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa Barnaabaasiif Saa'ol fo'amanii ergamuu jedha akkas jedha waldaa kiristaanaa Anxooqiyaa keessaa raajoonniif barsiisonni turanii waldaa kiristaanaa Anxooqiyaa keessa raajotaaf barsiisota ture isaanis Barnaabaas Simoon isa gurraachicha isa jedhamu Likiyoos nama biyya Qiriinaa Maani'eel isa Herodos abbaa biyyaa bulchu Herodos abbaa biyyaa wajjin guddate Saa'olis turanii isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa soomaa ituu jiranii hafuurri qulqulluun Barnaabaasiif Saa'oliin hojii ani itti isaan waameef adda anaaf baasaa jedhe yemmus itti dabalanii soomanii erga kadhatanii booddee warri afan harka isaanii mataa jara lamaan irra ka'anii hojichaaf isaan erganii jedha sagalee waaqayyo naaf kenne irraa kaasuu isa kana waldaa kiristaanaa Anxooqiyaa keessatti barsiisonni raajoonni warri mootota wajjin jiranii walitti qabamanii ituu kadhachaa jiranii soomaaf sagadaan ituu kadhatanii isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa hojii matti jiru tajaajilumatti jiru waamicha qabu waa'ima hojii isaaniif waa'ima tajaajila isaaniif walii wajjin ituu kadhataniiti hafuurri qulqulluun jedha galanni hafuura qulqulluuf haa ta'u hafuurri qulqulluun Barnaabaasiif Saa'oliin hojii ani itti isaan waameef adda naa baasaa jedhe warruma filaman keessaa warruma fo'aman keessaa warruma adda baafamanii jiran keessaa silumayyuu hojiitti jiru hafuurri qulqulluun maal jedha isaan kana garuu Barnaabaasiif Saa'oliin hojii addaafan barbaada kanaafoo adda naa baasaa jedhe yeroo akkasii qulqulloonni ol hubachuun gaariidha warri walii wajjin kadhannu ol hubachuun gaariidha warri walii wajjin jirru wal hubachuun gaariidha maaliif adda baay'ee jennee walirratti hinaafuu miti walirratti ka'uu miti maqaa wal barleessuu miti maa inni kansaa addaachuu miti hafuuruma qulqulluutu ituma isaan tajaajila hojiirra jiranii hojii addaafan isaan barbaade jedha yemmus isaan itti dabalanii seemanii erga kadhatanii booddee warri afanis harka mataa jara lamaanii irra ka'anii hojichaaf isaan ergan danqaatti hin taane gufuutti hin taane duran dhaabanne erga hafuurri qulqulluun waaqayyo hojii addaaf ergama addaaf waamicha addaaf isaan barbaade itti dabalanii soomanii kadhatanii harkarra ka'anii hojii sanaaf akka isaan ta'aniif kadhataniiti bobbaasanii jedha firoota koo yeroo tokko waaqayyo hojii addaaf nama barbaada tajaajila addaaf nama barbaada yookiis waaqayyo yemmuunni abjuu addaa mul'ata addaa wanta baroota keessatti raawwatamu namaaf kennu nama keessa kaa'u jira dhoksaa kee eeggadhu dureen lallaba koosa kan dhoksaa ofii eeggachuu yeroo tokko waaqayyo abjuu addaa mul'ata addaa amma miti
wanta fuulduratti raawwatamuuf jiru, wanta fuula duratti ta'uuf jiru, wanta fuula duratti si argachuuf jiru, si qaqqabuuf jiru, sirratti ta'uuf jiru yommuu inni itti gara kee fidu jira. Abjuu addaa yommuu inni itti gara kee fidu jira. Mul'ata addaa yommuu inni itti gara kee fidu jira. Erga addaa yommuu inni itti gara keenya fidu jira. Amma miti wanta baroota keessatti ta'u, wanta fuulduratti ta'u. Egaan dhoksa akkasii yommuu Waaqayyo gara namaa fidu iccitii ofii eeggachuun gaariidha. Macaafa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee meenan dubbisa sagalee Waaqayyoo kana. Daariyoos mootichi kutaa mootummaa isaa hundumaa akka bulchuuf namoota 120 hojii mootummaa irra dhaabuu jaallate. Kutaa mootummaa isaa akka bulchaniif Daariyoos mootichi maal godhe? Namoota 120 filate. Isaan irratti immoo namoota 3 mataa godhee hirra kaa'e. Warra 3 keessaa tokko Daani'el ture. Warra kutaa mootummaa isaa bulchan immoo hojii mootichi akka erganiif wanta itti gaafataman warra 3 kanaaf deebiin kennu. Daani'el kun hafuura caalu waan qabuuf laa dubbii Waaqayyo waan jedhu addumaan ba'ee warra mataa ta'anii warra kutaa buyyaa bulchan hundumaa caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaarra isa dhaabuu hin yaadee jedha. Meetti yaadaa sagalee kana. Daariyoos mootichatu namoota 120 hojii mootummaa isaa kana akka geggeessaniif namoota 120 fo'alte. Namoota 120 adda baafate. Namoota 120 hojii kanatti isaan bobbaafate. Ittaansee immoo isaan keessaa nama 3 immoo filate. Nama 3 immoo filate. Warri 120 kun egaa warra nama 3 kanaaf immoo gabaasa godhu. Isaaniif dhiyeessu. Isaan jalatti hojjetu jedha. Warra 3 sana keessaa Daani'el nama tokko turedha. Ilaa Daani'el kun warra 120 keessas jira. Warra nama 3 keessas jira. Lakkoofsa 3 irra ilaalaa. Daani'el kun hafuura hundumaarra caalu waan qabuuf. Argitu? Hafuura hundumaarra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'anii warra kutaa buyyaa bulchan hundumaa caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaarra isa dhaabuu barbaadeedha. Ilaa warruma sana keessaa immoo hafuura caalu qaba. Ogummaa caalu qaba. Dandeettii caalu qaba. Poteenshaalii caalu qaba. Waan addaa tokkotu jireenya isaa keessa jira. Kanaaf mootichi maal godhe? Mootichi maal godhe? Nama kanaa guutummaa mootummaa isaarra dhaabuudhaaf hin yaade jedha. Yeroo tokko Waaqayyoo mul'ata addaa gara namaa fida. Yaada addaa nama gara namaa fida. Abjuu addaa gara namaa fida. Wanta nama kan biraa keessa hin jirre yeroo itti Waaqayyo nama keessa kaa'u, nama keessa bushu jira. Mata dureen lallaba koo gaasa kana. Dhoksaa kee eeggadhu. Yommutti dhoksaan gurguddaa yaada addaa gara keenya fidu jira Waaqayyo. Shaakala addaa keessa yommuu inni galchuu qaba Waaqayyo. Yeroo akkasii eeggannaa akka goonuufan sagalee Waaqayyoo isinii wajjin hirmaachuu barbaada. Yeroo akkasii yeroo tokko Waaqayyoo attam nama godha beektu firoo tokko shaakala addaa keessa nama gashe. Namni sirratti hin beeku. Namni sirratti nanu. Namni sirratti hubatu. Yaada addaa keessa nama gashe. Mul'ata gurguddaa gara kee fida. Abjuu gurguddaa gara kee fida. Waan amma ta'u miti. Alaarra deebiina dhaggeeffadhu. Boleettii koo boleessa koo. Waan amma ta'u miti. Waan fuulduratti baroota keessatti raawwatamu hojjetamu Waaqayyo yeroo inni itti hafuura caalu tokko iddoo addaa tokkoof yommuu itti nama filatu jira. Egaan yeroo akkasii kana iccitii ofii eeggachuun dhoksaa ofii eeggachuun yaada Waaqayyo namaa mul'ise kana wanta Waaqayyo gara namaa fide kana eeggachuun gaariidha. Mata dureen torbanoota fuula keenya dura jiru irratti dubbadhu isa kana. Dhoksaa kee eeggadhu. Iccitii kee eeggadhu. Dhoksaa iccitii siif Waaqayyo kee gidduu jiru. Siif Waaqayyo kee gidduu jiru eeggadhu.
rakkinni keenya inni guddaan maa inni yoo jettanii amantoonni tajaajiltoonni dhoksaa keenya iccitii keenya qabachuu hin dandeenye. Rakkina keenya guddaadha. Dhoksaa Waaqayyo gara keenya fidu. Citii Waaqayyo gara keenya fidu. Yaada Waaqayyo gara keenya fidu. Mul'ata Waaqayyo gara keenya fidu. Abjuu Waaqayyo gara keenya fidu. Qabachuu hin dandeenye. Dhokfachuu hin dandeenye. Of bira bulfachuu hin dandeenye. Keessumaa namni keenya Oromoon dhoksaa isaa eeggachuu hin danda'u. Iccitii isaa qabachuu hin danda'u. Namooti baay'een kan isaan ittiin nu caalani kan isaan ittiin mo'atan maayin dhoksaa isaanii qabachuu beeku. Iccitii isaanii qabachuu beeku. Morma isaanii yoo kuttan illee iccitii isaanii dhoksaa isaanii gadi hin baasan. Nuyi garuu garraamummaadhaan ta'ee hin beeku. Yeroo baay'ee dhoksaa keenya firfirsa adeemna. Iccitii keenya ala baasaa adeemna. Yoosef iyyuu akkas ta'eera. Tin dhufa fuulduratti Yoosef dhoksaa isaa obboloota koo ta'eetti mate. Obbolootuma keenya irraa illee eeggachuun gaariidha. Haadhoo tokko yoo ta'an laa tokko keessa yoo wajjin waaqeffannu hundumatu naa gammada hundumatu sii gammada jettee iyyaadiin. Kanaaf dhoksaa guddaa dhoksaa keenya eeggachuu iccitii keenya eeggachuu kun wanta guddaadha. Kun wanta itti yaaduu qabnudha. Amala Waaqayyoo keessaa inni tokko maayin Waaqayyoo dhoksaa eeguu beeka. Waaqayyoo iccitii qabuu beeka. Kuni amala Waaqayyoo keessaas isa tokko wanta ta'eef dhoksaa ofii eeggachuu baruun gaariidha namoota Waaqayyoo. Buloototaa sagalee Waaqayyoo naaf kenne isinitti dubbadhu isa kana macaafa fakkeenyaa boqonnaa 25 lakkoofsa 2 gubbaarra akkas jedha. Waa dhoksuun ulfina Waaqayyooti. Dubbii qorachuun ulfina moototaati. Waa dhoksuun ulfina Waaqayyooti. Waaqayyoo iccitii namaa qabuu beeka. Dhoksaa qabuu beeka. Waa dhoksuun ulfina isaati waanta ta'eef. Nama Waaqayyoo obboleettii ko obboleessa ko firoota ko namooti karaa peejii kanaa karaa yuutuubii kanaa karaa FB kanaa na dhaggeeffachaa jirtan tarii namoonni waan Waaqayyo waan gurguddaa yaada gurguddaa abjuu gurguddaa karoora gurguddaa isinitti dubbachaa gara keessan fidaa jiru yoo jiraattan qabadhaa iccitii keessan qabadhaa dhoksaa keessan kana qabadhaa yeroo malee hin baasinaa. Dhoksaa ofii eeggachuu iccitii ofii eeggadhu. Egaan dhoksaa ofii eeggachuu iccitii ofii eeggachuu dhoksaa Waaqayyoo keenyaaf nu gidduu jiru eeggachuu irratti macaafa qulqulluu keenya keessaa arra kanan jalqabe torbanoota fuula keenya dura jiranitti ittiin fufaa kanarrattan sagalee Waaqayyoo isinii wajjiniin hirmaadhaa. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 boqonnaa 9 boqonnaa 10 keessattanii walii wajjin qorachaa hadeemnaa. Arra adda baasee kanan sitti himu Waaqayyo hafuura qulqulluun kan naaf kenne dhoksaa kee eeggadhu. Iccitii kee eeggadhu. Dhoksaa siif Waaqayyo kee gidduu jiru. Iccitii siif Waaqayyo kee gidduu jiru. Waan Waaqayyo siif mul'ise akka Maariyaam laphee makeetti qabadhu. Garaa makee keessa kaa'adhu. Wanta baroota keessatti wanta inni yeroo isaatti mul'ata yeroo isaatti argama yeroo isaatti nu ofima. Dursinee haasa'uun balaansaa guddaadha wanta ta'eef. Dursinee dubbachuun balaansaa hamaadha hin hammaata wanta ta'eef obbolootuma irraayyuu maal Yoosef irratti diina kan ta'e obbolootuma mini abjuun abjoodhaa deemu abjuucha dhuguma Waaqayyootti itti mul'ise. Abjuusaan bisii 11 dhufanii kan saaf sagadu sirriima kun wanta inni gara fuulduraatti ta'uuf jedhudha. Ammas inuma abjootan urjiin 11 jiinni fi aduun itti dabalamanii dhufanii isaaf sagadu. Kun nurratti mootii ta'uu barbaada. Inaaffaa kaase aarii kaase dheekkamsa kan biraa kaase obboloonni akka isarratti ka'an godhe. Akka obboloonni boolla isa buusan godhe waan baay'ee akka isarratti ta'u godhe. Kanaaf yaada Waaqayyo gara kee fidu, iccitii Waaqayyo gara kee fidu, dhoksaa Waaqayyo gara kee fidu, wanta ati gara fuulduratti ta'uuf jettu wanta Waaqayyo sitti mul'isaa jiru, waan yeroo isaatti mul'achuun irra jiru qabadhu. Dhoksaa ofii eeggachuu, iccitii ofii eeggachuu
waan jedhu irratti torbanoota fuula keenya dura jiru irratti sagalee waaqayyo walii wajjin hin baranna. Waaqayyo sagalee isaanitti dubbateef galanni haa ta'u. Waaqayyo waaqaa arras nutti dubbateera. Boris fuuldurattis waaqayyo hin dubbata. Kana sammuu keessanitti, laphee keessanitti, garaa keessanitti qabadhaa. Yoona namoonni abjuu gurguddaa abjoottan jirtu. Waa malee waaqayyo dubbachaa hin jiru. Mul'ata gurguddaa argaa jirtan. Yaadi addaa gara keessan dhufaa jiru. Nama gidduu jirtu malee ilaalchi keessan fagoo kan ta'e. Fagoo kan ta'e. Yaadi keessan fagoo kan ta'e. Sammuun keessan fagoo kan ta'e. Gidduu jirtu malee gidduu kan hin jirre. Namoonni obboloonni akkasii jirtan nanaman waa malee waaqayyo sagalee kana nan dubbachiisu. Mee qabadhu. Laphee keetti qabadhu. Garaa keetti qabadhu. Waaqayyo yeroo isaatti raawwata. Hin galateeffannaa waaqayyoon. Waaqayyo abbaa keenya, abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Ati karaa tokkos karaa lamas hin dubbatta. Amma karaa TV kanaa, yaa waaqayyo karaa peejii kanaa, karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa sagalee kee nutti dubbachuu waan jaallatteef maqaan kee ulfaatu. Boleettii kanaan, boleessa kanaan, iccitii kee eeggadhu, dhoksaa kee eeggadhu, waan anaaf si gidduu jiru qabadhu waan jetteef irra waaqaaf irra lafaatti maqaan kee eebbifamu. Yaa gooftaa, boleettiin kun obboleessi kun yeroo malee yaadati gara isaa fidde, mul'ate gara isaa fidde, abjuuti gara isaa fidde, gara ishee fidde. Yaa waaqayyo hojii addaaf ati barbaadduutti yaa waaqayyo yeroo malee gadi baasee akka miidhamne yeroo kee guyyaa kee beekuu akka danda'uuf, beekuu akka dandeessuuf, beekuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Yaa waaqayyo sin kadhadha. Wanti karaatti nu hambisuu barbaadu, wanti nu hankaasuu barbaadu, abjuu keenya bira, mul'ata keenya bira, lafati nu ilaalaa jirtu yaa gooftaa akka nuun hin geenyeef karaa garagaraa wanti nutti duulu immoo maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan kutame haa ta'u. Waaqayyo koo sin kadhadha. Nama kana lafa jettee hin ga'i. Nama kana lafa yaaddee hin ga'i. Nama kana lafa akeektee hin ga'i. Yaa gooftaa haleluuyaa. Wanta ati jette tuun argin. Wanta ati itti dubbatte tuun argin. Yaa waaqayyo wanta ati siinoon hojjedhattiin jette ituun argin. Yaa waaqayyo lafa tittiinan sigaa irran si teessisa. Ayina hogganta jette ituun argin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin du'in dursin. Balaan hin dursin. Hamaan hin dursin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kana duraan nan rukuta. Waan ati gochuuf jettu argee. Waan ati raawwachuuf jettu argee, waan ati nama kana keessatti yaa waaqayyo hojjechuuf jettu argee, fuul duratti argee nama kana danquudhaaf kan ba'e, nama kana dura goruudhaaf kan ba'e, karaa inni beekuuf hin beekne, obbolootaan irree, hiriyyootaan irree, maatiin illee haa ta'u itti duulee kan jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan dacha'e haa ta'u. Irraa hadacha'u yaa waaqayyo, irraa hadacha'u yaa waaqayyo, gargaari obboleettii kana, gargaari obboleessa kana. Wallaalummaa isaarraan kan ka'e, wallaalummaa isheerraan kan ka'e, yaa waaqayyo qabachuu dadhabuurraan kan ka'e, yaa gooftaa miidhaman taane keessa akka hin galle, caban taane keessa akka hin galle, gaddan taane keessa akka hin galle, hubannaa laadhuuf, ogummaa laadhuuf, beekumsa laadhuuf, nama laphee isaatti, garaa isaatti, keessa isaatti waa qabatu akka isaan ta'aniif isaan gargaara. Boleettii koo lafa waaqayyo jedhee numa geessa. Lafa waaqayyo si ilaale numa geessa. Lafa waaqayyo si saganteesse numa geessa. Haleluuyaa. Barcuma waaqayyo si kaa'e numa irra teessa. Waan waaqayyo hin taata jedhe baroota keessatti numa taata. Hin hafu kun. Garuu qabadhu. Garuu qabadhu yeroo malee alabaaftee akka hin miidhamne. Maqaan isaa eebbifamu. Maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Maqaan isaa eebbifamu. Inni waaqayyo jedhe baroota keessatti numa ta'a. Hin hafu. Lolli iyyuu haa jiraatu, chaalenjiin iyyuu haa jiraatu, qorumsi iyyuu haa jiraatu, hin hafu. Garuu laphee keetti qabadhutti yaadi. Garaa kee keessa kaa'adhu. Irratti waaqayyo wajjiniin haasa'i. Yaa waaqayyo ulfaadhu. Yaadan isinirraa qaba. Akeekan isinirraa qaba. Sagantaan isinirraa qaba waan nuun jetteef galanni siif haa ta'u. Innati jettee nafu. Bu'aa bahiin yoo jiraate iyyuu, kufanii ka'uun yoo jiraate iyyuu, lolliif chaalenjii baay'een yoo jiraate iyyuu, bubbeef qilleensi yaa waaqayyo yoo jiraate iyyuu innati jette inuma ta'a. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti bidiruu keenya raasu kun immoo gab haa jedhu. Gab haa jedhu. Gab haa jedhu. Yaa waaqayyo si kadhanna. Biyya keessa jirru kanaafis immoo si kadhanna. Yaa waaqayyo kunoo du'atu baay'ata yaa gooftaa. Du'atu baay'atee jira yaa waaqayyo. Ergamaan du'aa biyya Itoophiyaa kana keessatti
biyya yaa Waaqayyo Itoophiyaa kana keessatti biyya Oromiyaa kana keessatti addunyaa irratti ba'ee jiru maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u yaa Waaqayyo ladeemaa karaatti kan hambisu kan kutu hafuurri du'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutamu karaa siyaasaa haa ta'u konkolaataadhaan haa ta'u dhibee beekamuuf hin beekamneen haa ta'u yaa Waaqayyo harka namaan haa ta'u inaaffaadhaan haa ta'u hafuurri du'aan ba'ee jiru biyya keenyarraa yaa Waaqayyo haa cabu yaa isa du'a mootee kaate arfiin kee meerre yaa du'a mo'ichi kee meerre yaa Si'ool jettee du'a irratti situ gooftummaa qaba Yesuus Kiristoosiin du'i kun kan du'e haa ta'u yaa gooftaa sin kadhadha du'i anaan nagaadu mana koo ijoollee koo gaadu mana nama kana ijoollee nama kana jireenya nama kanaa gaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harukutamu gooftaa du'a yeroo malee nurraa qabi yaa Waaqayyo biyya keenya araaraan yaadadhu dhiifamaan yaadadhu adaraa yaa Waaqayyo dhiiga dhangala'u kana nurraa dhaabi badiisa lubbuu kana nurraa dhaabi dhumiinsa kana nurraa dhaabi yaa gooftaa siyaasa isaa keessa dinagdee isaa keessa hawaasummaa isaa keessa Waaqayyo wanta ta'u hundumaa keessa harka kee gashii ati nuu qajeeshi nu waan goonu hin beekne gara kee ilaalla yaa gooftaa warra gara kee ilaalan immoo hin qaanessitu biyya keenyaaf gara kee ilaalla furmaata nuu fidi ati yaa Waaqayyo biyya keenya sitti ilaanneerra maqaan kee haa eebbifamu nu kadhatamteetta isa si kadhanneen oliin goota ulfaadhu namoota laayinii kanarra galanii kadhachaa jiraniif sin kadhadhaa kan dhukkufatan akka fayyiftu kan rakkatan akka gargaartu kan dhabaniif akka laattu balballi kan itti cufame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka keen akka irraa bantu hojiin akka isaanii qajeelu jireenya akka isaanii qajeelu ituu si waammatan akka yeellaan akka hin qaanofne akka hin salphanne waan godhan akka wallaalle yaa Waaqayyo harka isaanii akka qabduufan si kadhadha qabi harka ishee qabi harka isaa yaa Waaqayyo bara hamaa kana keessa ati dabarsi hunduma keenya nu dabarsi sagalee kee nutti dubbatteef ulfaadhu sagantaa roobii qabnu kanarratti ati ulfaadhu yaada kee nu mul'isi nutti dubbadhu arramoo sagalee addaan dubbii addaan erga addaan gara koof gara boleettii kana waan dhufteef si haa galatu namoota yaa Waaqayyo karaa peejii kana karaa YouTube kana karaa FB kana galanii sagalee kee dhaggeeffachaa jiran hundumaa eebba waaqarraan eebba lafarraan ati isaan eebbisi fayyaan eebbifamaa nagaan eebbifamaa qabeenyaan eebbifamaa waan isin barbaachisu hundumaan eebbifamaa barri keessan kan eebbaa isiniif haa ta'u ulfaadhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu namooti galbiyyeen galtanii hirmaachaa jirtu viidiyoo kana moriyyoota keessan bira akka ga'u sheer godhaa ulfaadhaa eebbifamaa isiniin kadhadhaa naa kadhadhaa torbee wal arginaa jaalalli Waaqayyo kan abbaa ayyaanni kan gooftaa kan Yesuus Kiristoos eegumsiif geggeessaan hafuura qulqulluu ammaa kaasee amma bara baraatti amma biyya keenya isa waaqarraatti hunduma keenya wajjin haa ta'u torban nagaa isiniif haa ta'u shalom galatooma.